makiinan finfinnee fe'u 1,000 innaa fedhe 200 jechuudha 500 jechuu danda'a jechuudha. Lafa duraan 50 deeman 500 lafa duraan 200 deeman 1,000 1,200 jechuudha. So waan jireenyaa hoo meeskii maali jedhama? Maaliin bitee dhufeerra? Gatii akkamiitiin maaltu ta'a? Kota Vayiisaan kan na kolfisiise gaafa ayyaana qeexama duraan gatii xinnoon namaa kennan gatii ol guddisan. Isaas beenzilatu dabalee jedhe namichi wayinnaa bituu na bukkeedha na kolfisiise dhugaa. Innis beenzila dabalee qeexamaanis dabalee jechuudha. Kanaafi har'a gatiin meeshaa kanaan isinitti hima waan bibbitannee dhufnee argaa jirtu. So tokko lama jedheen gatii isaa isinitti hima. Like share gochuun dagatina na wajjin ta'an isiniin jedha. Akkuma argitan ko'ummaa keenyarraa kana ganuuti chiggirii qabnurraa kana mitiire. So daayipariidha. Kana duran talli tokko na gaafatte daayiparii tokko akkamitti guyyaa 30 eegdaa naan jette. Ani kanin jedhe gaaf sana daayiparii lama agarsiisee kan ji'a tokkooti jedhe. Torbee lama hidhatu kan ji'a tokkooti. Yoo halkan hidhatan immoo kan ji'a tokko guyyaa toon hidhatiniin jedhe ani. Kuni firee 32 baata. Halkan qofa yoo hidhate ji'a tokko. Guyyaa falkanoo ta'e torbee lama hidhata jechuudha kana daa'imti. Guyyaatti tokkittuma hottofifne jechuudha. So ani guyyaa yeroo baay'ee mana waan hin ooluuf tokkittuma itti uffisa. Gaaf kaan muduma nan dhiisa. Gaaf kaan immoo siistama fayyadamuun qaba. Isuma kana jechuudha. Isuma kana fayyadamaa isiniin jedha. Kuni birrii 650. Duraan 630 isiniin jedhe. Eshi asimo yookaan zayitii yaw argaa turtanii fasaashin bita gizee baay'eedha. Zayitii nan dhabee Omar kan jedhamu baay'isa ture. Silan isa dhabe jedhe 2600 ምናምን utoo jiraateeyyuu hin jiru garuu ani kana garuu በ2000 ነው የገዛሁት ማለት ነው ከወሊሶቲ አዳማን ሞ 2200 ምናምን ሊሆን ይችላል አከናኖት ሞላ አከናኖት ገቲ 2000 ላርጎ አሞዶ ከነቲ ላርጎን ታይገር ጀዱ ቢያ ኬኛ ጅራ ስኒን ጀደ የሮ ባኤ ሂንጅሩ ታይገር kan jedhu jira ture bareedu tokko xabbiyo guutan orofa mazabzafa lama mulu torofaadha. So kuni sumaan jedhu shittaa sin qaba laargoo jedha. Kuni birrii 650 sun 600 innaa sanaa 670 moo wanta hin bitee natti fakkaate amma beeku inni garuu tokkoffaadha hin jiru garuu 650 asitti sirifamii daa'ima saamitu kukkutela amma saamitu baasuudhaa'e hammucaa ishee xiqqooti sirifamii birrii 300 shini duraan 250 turte barana 280 yommuu moo 300 sirifam ishi paastaan kun 440 jedhan ani biteen beeku dura 440 duraan ibbaa fi waan ta'e ture 30 ምናምን ያው ደበላ deebi qixxee sin dabale yoo jettan waanin arge irratti isinitti du'imaa jechuudha qixxee dabaleechuu dandeessu jechuudha kuni 280 jechuudha okay 280 vaaziliinidha vaaziliin 420 gram guddaa isaa jechuudha isa guddaa kana olii hin jiruun beektu 420 gram kilo gimmaashachuu waa maddee tafe jechuudha. Farmaasiidha 600 ምናምና farmaasii jechuudha. Suuqiidha kun in argamuun dhamaama. Kanamma waan akka farmaasiitti bitame garuu suuqii hunduma hin jiru in argamu. Yeroo dura tokkanuu barbaadee dhabee waan an bite viidiyoo isinii godhe ture 600 jedha qabadha. Waanin qixxee dabale isiniin jechuu barbaadeen isinitti hima. Baay'ee tokkoon kolfee yaa firee shanan tokko keessaa fudhanne tamira kiiloo naabiti jedheen ergee fayyisaa. Gimmaasha birrii 430 bite. Duraan kiilootu 400. Har'a garuu gimmaashatu 430. Dhaggeeffadha duraan ji'a 7 dura kiilootu 400. Uma irratti hin qabu 400.
garuu har'a gimmaashatu 430 firee shanan tokkorraa fudhannee nyaanne jechuudha. Tamirri ishee baay'ee bareedudha. Eshi kanaafin qixxee dabalee siniin jedhee meeshaan baay'ee dabalee dhugaa dubbachuufi sukkaari yeroon Itoophiyaa xaaf jedhee dhufu birrii 35 ture. Isumaan biyya alaatii galee jechuudha. Birrii 35 ture har'a garuu birrii 200. Ishi as ruuziin jira. Ruuziin jira. Ruuziin 140. Mokoroniin jira 160. Mokoroniin 160. Mokoroniin kamtu 160 kun ishii xixinnoodha saamiidhaaf jechan bitta xixiqqaasa. Sukkaara akkuma isinitti mee dheengadda gaafa ayyaanaa gaafa binnu 190 waan akkasitti fakkaata. Har'a garuu 200 jechuudha. Sukkaara illee as jira. Sukkaarri sin jira jechuudha. Kanaafi haali gabaa kana fakkaata jechuudha. Isa kanan nagadadhee dhufe jechuudha. Kuno. Kamera jala deemka. Kanan nagadadhee jechuudha. Gabaan beenzilli yeroo hin jirre kana fakkaata. Tiraanspoortiin garuu baay'ee ulfaataadha. Yeroo darbe isinitti meera. Mucayyoon tokko qulaaleen tokko birrii 80 ittiin tala sabboontu sana beektu miti. Ammallee irra deebi'een dubbadha. Birrii 80 qulaaliin jetti. Dammoo liivira teessee taasofti. Sheemiin kan isheen qabu. Inqulaaliin Habashaa birrii 25. Inqulaaliin Faranjii inni gugurdaan birrii 23. Eessumattoo ta'e. Warri horsiisanii fidan 18 fa'i 20 fa'i. Inni as rakkabu warra deebisee gurgurutu suuqitti akkanatti gurgura 25 23. Kana malee 80 miti. Akkuma isinitti mendaanqos isinitti men darbeeyyuu 2,500 hin darbine jechuudha. Namni immoo 5,000 kan jedhu sin jira. Ishiin mataa ishiitiin kormaan 5,000 dhaltuu taate waan duutuu yoo taate 2,500 2,000 itti. Dhaggeeffadheera liivish jechuudha. Garuu yeroo kanatti dhugaa dubbachuu fi baqa nama asxalaa yeroo warra maariffaa nama jibbisiisa dhugaa dubbachuuf. Waa'ee nuuroo wuddinati nutti niminaa nutti naasa'inaa nun balleessinaa nun dhiphisinaa jettu garuu waan jiru isinitti mun sirriidha. Yeroo kanatti tiraanspoortiin immoo baay'ee tokko nama jibbisiisa jechuudha dhugaa dubbachuuf. Lafa duratti birrii 200 deemtan har'a Finfinnee 200 300 deemamaashu. 300 jedhame. Har'a garuu 200 1,000. Asuma lafa birrii 100 deemtan yookiin 50 deemtan birrii 500. Isaa wal caccabsitanii dhaabattaniiti men jiru makiinan. Yeroo kana maal haasuuf nushiidha. Duraanoo silayyuu widdiidha jechaa turre hamma maal jenna. Amma maal jenna. Isa ammaa kana maal dubbanna maal jenna. Isiniin jedha isa kana nagadadhee dhufee kuma akkuma argitanii laargoo kan barsii birrii 5,000 wayyala dhufa jechuudha. 5,000. 5,000 fixee jira kun jechuudha. Salphaadha surmaa akkanatti jechuudha. Kana jireenyi biyya lafaa yeroo kanatti isiniin jedha. Kana fakkaata nuuroon baay'ee tokko ulfaata. Namni dhugaa isiniin jedha baay'ee rakkatee jira baay'ee dhiphatee jira jechuudha. Baay'ee tokko dhiphatee jira baay'ee tokko. Isa dhugaa dubbachuuf jireenyi baay'ee ulfaatee jira namootatti. Nama maatii 5 jiraachisaa jirutti baay'ee tokko ulfaata jechuudha. Isa dhugaa dubbachuuf. Inni tokko naafur waaqayyo na eebbifamu garuu sirra kan dabalatee jiru jechuudha. Itoophiyaa isa dhugaa dubbachuuf amma magaalaa waan isiniin jedhu waan natti fakkaatu jechuun jiraachuun dirqama ta'eet galaa isiniin jedhama malee birri achi dhuftaniin Itoophiyaa keessa yeroo seentanii jiraattan baay'ee ulfaata. Baay'ee tokko jechuudha. Akka yeroo kanatti gatiin achi ol jedhetti dhugaa hojjetachuudha bakka. Barri gadiin jedhu bargeetu irigi isa jedhamu malee baay'ee ulfaata. Anamma namaan gali jechuun sodaachaa jira. Isa duraanillee difratiidhaan namaan jechaa jira. Garuu hamma baay'ee ulfaata. Mee kana keessatti akkamitti hangalaa isiniin jedha. Galtanii
mana 6,000 10,000 kireessitu jireenya mana keessaa meeshaa 50,000 xaalliin bitattani ishii maname ishii maankaa cilfaa ምናምን innimmaa ibiddum ta'e wanta akkasii ibidda beektu bid mazabzafaa dheengadda argitaan miti 500 qadaada qabdi 500 meezoo keessaan 450 kadhannee dadhabne dhugaa waaqayyo so cilfaa bitte maankaa bitte yeroo jettu kumum dhibbaanu mana sana keessa cilfaa distii tokko xaalli yoo goote baay'ee ulfaata ishi jireenya jalqabda akkanatti immoo guutta namna laa dhufte siin jedha yoo qoxxobdee sitti kolfa isa ofii meemaa mana keessaan qabu yoo qoxxobdee sitti kolfa anamma dhugaa dubbachuu fi yeroo baay'ee namni naa as dhufee waa hojjetu yookiin immoo irguma qaxarree sookii hojjetu zayitii kana amma isaan ittiin turanii fi ani mana kootti jireenya waan ta'eef amman qusadheetti fayyadamu gargari yoon qaba siin jedhana ati dhuftee amma waggaatti namni dhabdellee siin jedhu jiru jechuudha yeroo sanaa immaraattu tuqamtu vaaziliinii kee bitattee akka chii bishaan jettee kiriimiin jedhattee minaaman naqqalta jechuudha kanaaf baay'ee ulfaata yeroo kanatti dhugaa dubbachuuf Itoophiyaa keessatti baay'ee tokko ulfaata hundaafuyyuu waaqayyoon nagaa isaa nuuf haa kennu yoo hojjetanii argatan rakkoo qabume biyyan hojjetamnee 5,000 hin argamnetti torbanitti 5,000 baafta 5,000 meeji aan argatta kanaadha hiikansaa jechuudha yaada gaaffii qabdan nu barreessaa baay'ee